Dhugaa sumana. Guyyaa kana lafa argadhe wal yaadatanii gaafa kanama salaata subii lafa argadhe. Dhugaa ganama salaata subiiti yar. Guyyaan sun guyyaa kamisaati bara. Akkuma 40 galu. Doktor guyyaa kamisaati ba guyyaan sun. Kamisaati. Kamisa ganama. Kamisa ganama walid dhufneeti guyyaa maasii asirii sagantaa qabee achirratti artistiin takkaan dubbisuun hundi nana feerre eenyugaa. Takaaruu qabdu. Welcome lubbu. Jirta. Khalid hoo jirta akkam? Deema follow godha Musaa bin isin jenne please invite me dhisi follow godhi deemi. Galatooma follow godha. Soddaan nagee qaba dhugaa soddaan miira keessa galee ture malee amma fayyaa qaba. Eessa jira fi dhimee? Sulee! Sulee habibee ciree. Asli siapa ada di kota je sudah. Sulaiman. Apa ya? Ya mesti jira syahida juga beta syahida jalan dia bukan. Shamarran jalan tiba ira gugudda kana najib bamane. Ma najib iron gugudda kun garo. Wallahi yo lati kola andar eji shamarran kallar kana jarat. Ma dira kon ke tawri gugudda kun garo. Ma bar asli wanni sijalatan ibn beita jolle fi shamarran ma akamaleykati nama yo ati dhuguman fulli ke jolle qalbiin te waan qulqullu taateef daa'imni sijalat amma daa'imni xixiqqoo yo sirra dhufte iyyansa dhifte keesi ke qulqullu daa'imni way afaan beyti keessa si beyti jechuu keessa nama beyti daa'imni gurguddaan sharri bare kun hin dhufu tanamaaf jibba Sule malguri Sule Koi ka ufata jira ta foddaru dhufa jira me ishitto afufata Duba Sule yo sibiro dhufe qimatin saalo waan kana baka salaan be ko ni qaanfata anjin duba Jasmine Maltira kaase Maltika afani ledar bitirak Sule ni qaanfata abba sodda ka maltika afan ke tasawwur lai sodda se aba Tolfatee dhufu jira goofaree takka fiffile. Tolfataa rai. Miidhagee jira akkasitti. Barri dhugaa rabbi ba suleen hoggaa sibira dhufu waan kanaaf sassaalaan beeku hanga babbareedu fuularraa waan ilaali naan jee malee fiidoo waraabu asiliitu harka jee. Daawwitiin jirtu ree mana keessa. Inni maaliifi daawwitiirra anaarraa amana. Luga yoni fuula sarratti aso daawwiti keessa kan iflaalu anarraa amana. Daawwiti keessatti yawwiitiin warga akkamitti yawwiitiin iyyatee amana. Sodda. Suleegi akkam. Akkam nagaa fayyaa jirtu. Waan jalaachise. Haroo ijoolletaa waan afaanitti nu darbina abbaa soddaati. Kaleessuma gabbara nyaanne ammallee soddaan nu bira jira. Maaluma ta'e uummanni arasheernu nama guddaa bar. Maratte ijoolleen. Ramshani saya kana mastika yole tikole nyata ishku haram kita wallahi nusat bisina sodda berat mana mata dole kam Nagaa kesan jirtu. Faya seri dala gatar dare kopete gatin da balara makin karabal Majnunan kabula. zeddo Abo wari warra darbita soddi sare. Ya sodda khabaja gitu sodda wal majnun nyaman jekin ada. katinja Hey. sirri surre jilbara dalagat ukamakin karabal lete amma karamakin dem tara dem ibsi shan Gua video sallale jiralu shaharani dereta jira kun umman dana basis dira sallale. Sule ki yala cigar ti taduba senso batanian Hey. ganda sadira kamaki Subhanallah. arti ba Ayye. Hey. arti leta rain tu faye bal edi rain tu faye ne turki ni kabe Aman galakise Apa kalau kita jira ayye? Bar wae malaga kan dan don dorkin kan wae malaga kan gom berbadu. wae malaka wa sadaqah si karatara bulti wae bulti tadi timara kit wolin katal
Hayya mana Mallaqaan dhaqa'u jira kun sakachaan. Hayya. Ni dorgi dapat dapat. Eesuuma welcome habibi. Battaniya. Amma battaniya meeqa qopheesse? Kanaaf amma Hayya. ati yoo xiqqaate gaafa keetii magaalaa Harar keessa jirtu hundarra baxaaniyaan shan qophaa'uu qaba. Magaazana tokko qopheesseetuma eega magaazana guddaa isaa ijaaree ka baxaaniyaa itti walitti qaba. Khabatariya qofa magazina mo. San booda achirraa akka makkafaafayaa banuu fedha nama gabbaratirraa fuudhuu fi kamakii kan walitti dabalee. Gabbarahiya makkafaafayaa bantaa duuba. Eessummaan ooluu wifna. Ana bira eessuma maal uffisuun hin jiru. Anuu eessuma abbaa waa hunda anuyyuu addunyaa guutu anaayyuu keessa. Sinu kwaamsa dhugaa mataa keetitti akka sun kwaamsutti soo uwwisa abshir. Umaa yaadin. Sida kicha taanaan. Dhugaa. Hadiroon kuma dhibbaa shantamii olii. Battaariyaa kasu darabiyaa kunni taa'amii fi kasu darabiyaa kunni taa'amii. Laa beeki ati sodaa ariifa ta'uu qabda laa. Baxaaniyaan guddaa kiiloo 8 kiiloo 7 kamana keessa uffatatanii miti. Kama kiiloo 4 fidda because ani makkafaafayaa bareetini magaazana bareetti eega achitti ol naqee sargii keessan booda achirra chirchaaruun gurguradha. Allah akbar. Haajir. La waan soddaan nuti kafaluu qabna. Ni kafala doktor. Ni kafala raayin fuudha. Hin sodaatin. Dhugaa wanni hawwata meeqa su darabiyaa keessa dalaguu akkas hin geessu kan waan makkafaafayaa takka banaamu. Subhaanallah. Bakka kiiloo 4 Kila Afrika shubee. Ati kan maallaqa qabda duuba jaalalli maasi qabdi. Jaalalti maallaqa laallatti. Hayi. Osoo taari badeertuu si qabne koy. Dhugaa jettee mucattii gurraattii Sumaalee keessa jirtu. Mucattii gurraattii Sumaalee keessa jirtu hin qabde mucaa diimaa sanirra. Ati qabda qabdee yoo beekte deebii jettee sirraa deemaa Thank you so much Grotako. Eessuma ofii hawwii follow naa godha namni kuma 800 kummee kolfaa jirtanii mi maaliif soddaatiif eessuma follow godhe rakkoon keessa maayeen asitti sulee follow naa godha jedhe amma namoonni na jaallatan amma jara kana follow gootan mara koo qabam ijoolleen turin beektan suleen sodda Musaab obbolees faamilii jechuudha osoo maata sana barbaadan iyyuu isin jalaa bade jarri jararaan argatuu dandeettan ijoollee xixiqqoolee isin jalaa heddu follow godhanii. Kun eessuma kiyya obboleessa baate sun sodaatite tokko fira jirtu fira kiyya follow godhii gisee isin jedhu akka waan amaara gondar follow godhii isin jettu mataa dhagaa gootee jira tettee na laalti ufii kolfite ilkeen keessarra hayaa. Babaadha baatee jaatam kafalee laana anto. Amma sodaa maatee tarree sodaa maatee tarree jiru maal qabdaa ta'e deemteen dalaydu. Dua halkan wa guyyaa dalagu jira dhugaa sodaa. Amma dalaga raagala furu akkamin daagalaa jirin du'a. Hai. Gabbarri shamarran eegaa nyaachuu eegalee fa'aa akka nadaajii guyyaan dabalaa jira bar. Hin dhageenye. Ati. Kamaa kee nyaattee. Doktor harkisa abbaa shilinkii keessa jabeeffachuu ta'a. Kamaa kee bakkaanii abbuu harkaa fuudha. Kamaa kee sheerriyaa gammadaa. Yaa karaa banatte haala kanaan kun amma karaa banatte. Eka maki karaa balleessee siin jedhee bara amma mi'eeffadhe anillee natti mi'aayar. Amma dhala makaraa deemtuun dhaqqabii gurguri na goraa jira yu baxxaanii hanqeerransa fakkaatu mana na jira. Gaarama kana arama takka qabee ooletti qishuma isiitti makii fakkaatti sanallee qabee gurguruu jedhee bira tare arama na jeesa jedhee. Yaa anumaan gaalli kee akkas taanaan. Mulli hidhattee dalaguu qabda. Amma dura dalagee bu'aan buufne kaas booda maal bu'aa buusaree siiyuun amma karaa banate kana. Ati rakkoon boo'irree akkatti gaarii Abshir. Inda akka duniyaa rabbi fidaa jedhama malee harkan kennin. Ayyee. Akka biraa fayyaa qabda. Wallahi akka biraa fayyaa alhamdulillah kun.
geemi beellama qabaadhiisi wajjin viidiyoo na hojjedha isin lamaanuu viidiyoo bareeda kanuma baay'illa. Abshir. Hayyee. Nutuu niyyaa qabna. Itti simaa jira keessanitti illee beera isin